يوار بعد انطرط وسيت ما نقلنا الكيك أباشت فوتو كاتو جولي أباشة وجيم فوتو كاتو أنا تواممتي ما كاجرات تواممتي ما كاجر وان برايفت وان تايم وان كسورة وان نمنو مالنا جدي كلا وجيم فوتو يرونكو akkatti natti dhagahame beektuun boo'u jedheen ture garuu baay'ee tokko hamileen koo cabee jechuudha. Jiraanii suuraadhuma jechuudha. Suuraa abbaan fedhe karaarraa dhufee suuraa si faana ka'uu danda'a bara. Suuraa jechuun maal jechuudha? Footoo maali? Suuraa jechuun yaadannoo dhabde hiika kan biraa qaba. Hiika maalii qaba kun? Hiika maalii qaban siniin jedha dhuguma dubbachuudha. Innaa mucaan uffata uffattee faana suuraa uffata uffattee faana dhuftee mana footootti jechuudha mana suuraatti suuraa keessa gashiin ishee suuraa keessa galuun qabdu achumatti jechuudha. Suuraa keessa kun galuun qabdu waliigallee jedha jechuudha. Qallaalii tokko natti dhagaamne garuu maaliif hin jedhe guyyaa sana hin balleessu sagantaa sana hin balleessu jedheen malee baay'ee tokko natti dhagaame jechuudha. Yoo nama anis aare yoo nama boo'ee yoo nama waan tokko jedhe sagantaa sun nu jalaa badadheetan jechuudha. Na sagantaan mucaa kiyyaana jalaa hin badii waggaa lammaffaas akka kabajni isaa hidheeni guyyaa sana jechuudha. Akkatti kokkolfeen dhagaa fakkaadhe bakka suuraa kakkaanii gallee ergasii garuu baay'ee tokko natti dhagahame jechuudha. Dhugaa haga yoomitti akkanatti itti wanti kun jedhe baay'ee natti dhagahame. Mucaan illee galtee hin boosse jechuudha waan isin meetiin jechuudha. Galtee yeroo nuun gallu hin boosse bakka. Bu'aa mana ufte natti fakkaata gaani garuu agarree mana yeroo geenyuun argechuudha sasheen boossu karaa irratti ani isheesin ilaalli libbisin jenne galgaladha galgala waan ta'eef caljennee gara manaatti gallee yeroo gallu bu'aa jirti jechuudha. Yaa kanuma fakka isheen boossu bare is bakka guyyaa biraa suuraa yoo ta'e hin kaanaa jedheen jechuudha dhowwe garuu baay'ee tokko hamileen kun cabe jechuudha. Hamma kana gaappii uumuusaa hamma kana garaagarummaa uumuusaa hamma kana jiraanii garaagarummaa uumuusaa ijoollee kana gidduutti baay'ee tokko na aarse jechuudha. Suurri maal akka qaba suuraa obboloota ishiitidha. Naafiinis kakuunis suuraa yoo wajjin kaate maal taa'een hamma kana maaf jabaate jedhee tanan waan jedhee isinitti hin qabu isinillee viidichuma iyyuu ilaaltanitti garuu komantii isaa cufamaadha. Komantii isaa baay'ee ana miti kan cufe yaada keessa ana miti kan isin harkatti qabe yuutuubii mataa isaatii ijoollee waan achi keessa waan arge jiranii fi iddoo ijoolleen jirtu hin cufa ijoollee irratti akka namni hin dubbanneef cufa jechuudha. Nama guddaan himaa miti. Innaa isinillee akka isinitti dhagahamu akkasiin baay'ee tokko gadditan argachuudha viidiyoo sanarratti. Innaa baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha dhuguma. Amma intinii koo ibsachuufani kana lafa Marsi gashu. Waasi gashu. Maqaa koo qulqulluun ni jira. Ciisaa argamte achuma isin jettee jirtu. Du'an ciisateemu. Ciisaa argamte maal? Akkam? Marsi gashee rafaa argamte. Kan fuuldura qotamu. Hin ka'u ani viidiyoo waraabaan jiranii yaada kiyya ibsachaa jira waan si ilaallatu tokko hin qabu. Na arrabsiisu viidiyoo arrabsa oolna. Maal si arrabsu? Maal si arrabsu? Maal natti boossu? Bakka nan boo ganaa boo. Waan ansin jiran. Dhalli namaa takkaa dubbata shi takkaa dubbata. Maalidha dhalli namaa takka kan dubbata? Takkaa dubbataan sin jira. Maal dubbata dhalli namaa takka? Walii galle miti. Maal walii galle? Eengadda akka namatti eenyu walii galle oduu odeessuun hin barbaachisu. Nama hamachuun hin barbaachisu. Nama komachuun hin barbaachisu. Nama komachuun barbaachisa. Nama komachuun barbaachisa. Maal si gomadda? Maal si gomadda? Bakka ani kun su komachuu danda'e miira na keessa jiru ibsachaa jira bakka. Miira maal ibsachaa? Waan natti dhagaamin ibsachaa. Walii galle ramoo walii galle? Maal walii galle? Waan talatti. Akkasitti waliin galu taanaan galchi warra isheetti. Maalidha kan walii gallee? Bakka akka sararatenyaa tokkotti mana inteessi hojii hojjetti jettamu malee footoo ana wajjin danqaramtee dhabatte diqaala na wajjin footoo. Suuraa yoo kaate maal rakkoo qabu? Suuraa nama faana ka'u maal? Diqaalaan jedhinne yaaros boris diqaalicheen dubbachuu dhiistoon. Diqaalaan jedhin bakka jedhin dhaga'uun barbaadoon hamma yoomitti diqaalaan walii galle moo galle? Hin beeku bakka. Suuraa ka'umaa rakkoo qaba. Suuraan faana dhaabbaan fedhe namni karaarraa dhufee suuraa nama faana ka'u. Akka namaatti odeesse. Akka namaatti yaada keessa jedhan ibsu. Akka namaatti. Callumatti gadi hin gadhiisin.
akka sarrateenyaatti mana kana keessa haa jiraattu. Ittiin dubbatiin nan jettuuni. Sarrateenyaa wajjin dhaabadheen footoo ka'amu. Hojii ishee hojjetti malee footoo wajjin ka'uu dhuftee moo? Maal keessirraa irratti jira suuraa yoo kaate mucaan ijoollee faana sifaalamti ijoollee faana yoo kaate maal nan dhalchemu? Ijoollee faana jedha ati nan dhalchemu ijoollee koo wajjin kaatu. Kabaja maal qabdi ijoollee koo biraa? Intalli kun akkoo ani danda'ee baadhee malee diqaalaadha siin jedhee duruma sitti mala. Abboo afaan kee arrafi. Maaliif bukoo kee of kattaa? Maal afa jamtaa? Maal afa jamtaa? Bukoo kee maaf of kattaa? Hin of kattu kana amma kana akkamti namatti marti? Kun ko sheemiinsa qabu sirrii. Maali lafa hin oskadhu? Diqaalaa manatti godhattee diqaalaa kee immoo abbaa manaa keessa amma abbaa manaa keessa ijoollummaa isa si fuudhee wajjin footoo haa kaatu yeroo jettu xinnoo mataa keetti dhagahamu. Sitti dhagahamu xinnoo. Na wajjin danqaramte footoo kaati. Na wajjin deemu maal deemti na wajjin? Ijoollee faana suuraa kaati sirraa maal qabdi? Maal walitti qabna? Arraan baannaa qobboran. Maal walitti qabna? Na wajjinuu karaarra yoo deemuun isheerra jiru. Hojjettuudha akka hojjettuutti wanti ta'uuf hin ta'a manatti godhatti hojjetti waan nyaattu dhugde waan hojii dhugde waan uffattu uffatte. Kanaati achitti ana wajjin dhaabattee dhimma itti footoo kaatuu fi tokkoon qabu. Sii gala. Naamachuu na lafafu sirra jiru. Kana jala muriitti bare booriftaan yoommoon ta'utti immoo sarrateenyaa biraan otoo dhufte amma si wajjin footoo kaa akkasan godhatte inqifaatii hin taatu anillee akka dhaqee hin gammanne kan na godhu sarrateenyaa tokko godhaan baatu. Bakka hojjettuudha hojii ishee hojjettu. Footoo yeroo koo barbaadde maatii ishee wajjin bakka barbaaddutti fireendii ishee wajjin obbolota ishee wajjin ka'uu mirga qabdi. Garuu hojjettuun ana wajjin dhuftee matti na wajjin footoo kaa. Anis akkoo alaqoonni koo jiru iddoon hojjedhu jechuudha. Isaan wajjin dhaqee niitii isaanii maatii isaanii wajjin footoon si wajjin ka'anii hojjetaa keessan jedhee beekan. Duukaa dhaqee footoo ka'ee beeka alaqoota koo wajjin warran hojjedhuu fi wajjin warran ergamuu fi wajjin. Tokko riyaalitiin isaa hojjettuu miti bara. Kan koo jedha mucaa. Mucaan akka hojjettuu taateessuudha immoo walii galtanii. Riyaalitii isaa itti miti. Amma gaafa duubatti deebistu gaafa duubatti axanaxantu iddoon ani eeyyamee anan taazabatti nagalchuuf gaafa duubatti axanaxantu mucaan ankootee itti miti. Dura garuu walii galteen kan himaan akka hojjettuutti hojjettuu biraan qaxarru mana kanaa teessuudha. Garuu kan koo akka ta'atu beekta bara. Atis beekta sammuu keessa beekaa. Nama biraa hamma qacaru shuma asitti hambisnaa siin jedhe malee mucummaa ishii jijjiirame miti bara. Mucummaa ishii jijjiirame. Ani amma waan hunda kana haasa'an jiru suuraa tokko maaliif hin kaane ijoolleen kun obboloota ishii moo obboloota ishii miti. Miti. Maaltu obboloota ishee godha? Ani hin deenye sadan kana hin deenye. Diqaalaa deesse. Achi do shedarte dika ani ko kana tole ati halkaniif guyyaan ati boosee na rakkimnaan ati sodhe malee dhimmatiin diqaala baadhuu fi sammuun koo dhimmatiin diqaala baatuuf hin qabu bukoo keessa kana ko si baadhen ture mana biratti nama qaanesta mana biratti nama hama nama godhu nama biratti waan kan nama ribachiista kuni ko waan keessa namaatti qabamee inci qedhamee taa'uudha waan keessa namaatti akkas taa'uudha garuu nama lafafta na arrabsiisuuf na komachiisuuf footoo maaliif kaanetta እንደገና waan tola koo faana dhaqxeemmoo miti rasila maamanatti immoo nan bisneerish mana hamaante hafin jedha hafi maafan faana deemtee mucaa ijoolleedha suuraa ka'uun ijoollee dhaabbattiidha gammachuudha sita jeja sidhaan mucaa baadhu bayina wajjin jedha na wajjin bayee demoon kala demoon todba demoon manatti hambisi maanaan jenne akka shimiin agarratti waan kana asii nagaadhaan deemtee bu'aa akka isheen galtu maa goote manatti hambisiin jirtu. Ani ishee yaaduun narra jiru situ yaadaa fi yoo barbaade. Waan ishee waan yaadu waan tokko qabu kanaa godhe. Waan tokko dumbula tokko waan yaaduun qabu. Waan isheef ta'u waan isheen hin miine namni jettee kan yaadduu jiraate dursitee yaaddee hojjechuu sirra jira. Garuu ana wajjin footoo ka'u, ana wajjin wookii ba'u, ana wajjin deemu, ana wajjin taznaanna'u kana jala mooreensitti maa kun hin jiru. Kun hin jiru ishii dhageessata. Kun hin jiru. Nama hamachuun, nama lafallafuun, hamaa nama gochuun gatiin qabu. Nama namatti waccisiisuun, nama namatti dhiisuun gatiin qabu. Ani ko amma dhimma sifaan haasa'u miti kaayyoon kiyyuu raftamti maal wachi fiigaa dhufte. Maal farrafama? Sifaan haasa'u miti amma sifaan wal mormuu miti bara. Booriftaan ikoo nan argani viidiyoo kanas. Viidiyoo argigaa viidiyoon ko paabilikiidha bara.
Ama video እና ki ማል yaaddan ፓብሊክ jala ባስተና ማተና maal si hamadhe Maal waan jettama? achirraa mul'atu dubbisaan jira waan barreeffame dubbisuu jechuudha barkun waan viidiyoo irra dubbifamu dubbisuudha malee hamii miti kun hamachuu miti nama baay'ee gaafate amma meerra isheen jedhe isuma ibsaa fiiraa jechuudha. Meerra isheen jedhe ati amma nama hin beekne faana suuraa ka'u mucaan kuni biyaansi waggaa tokko iyyuu nu faana teesseetti ituma hangoo ta'uu baatteewu namni waggaa tokko nu faana ture kan keenya ta'eera jechuudha karaa bira. Ani ko hojjetu ta'e mana arabaa keessaa waggaa afur ol gugguufeera. Garuu wajjin footoo kaate. Footoo ka'utu hin taane isaanuu footoon kaani bara. Footoon kaani isaan wanti beeku qabdu isaanuu footoon kaan garuu iddoo isaan dhaqan wajjin dhaqaa iddoo isaan nyaatan wajjin nyaadhaa. Ristooraatii dhaqaa. Afaqxee nyaatti miti. Guyyaatti biddeen sanii nyaatti. Iddoo diggisiin dhaqaa akkana wajjin teenyaa wajjin viidiyoo of waraabnaa. Isheen nan beekne laga gamaayyuu anaan akkanatti nan dhiibne kan. Biddeen kun afaqxee nyaatti miti biddeen sanii. Ganama tokko kaatee qaqqabooti. Misaa qaqqabooti. Hojjettu yeroo jettu ani ko bineensa wayii waan namaa gadii wayii nama kan hin taane namummaan kan keessa hin jirretti nama dabalu isaanis bakka ikoonomiidha malee waanuma isaan mana namaa ta'anii hamma yeroo wayiitti taa'u malee isaanillee hojjettuu qacarrachuu danda'u. Ani hojjetaadha. Maaliif akkasana jettati? Ani si jedhe matuma koratti si godhate. Ani alaqoota koo wajjin warran biraa hojjedhu wajjin footoo si wajjin hin ka'aa. Si wajjin hin misaa bahaa. Si wajjin iraata nyaadhaa hin beeku ni mataan. Hojii koo nan hojjedhaa. Nan oolaa nan galaa nan hojjedha. Mana kootti ni nyaadhaa. Mana kootti hin dhugaa. Mana koottan footoo ka'a. Si galeera. Si wajjin hin deema akkasan godha jedhee. Riyaalitii ati hojjetaadha. Konnekshinii kan biraa karaa dhiigaa walitti himaan qabdani. Kun garuu mucaa kiyyadha. Ati ani asuma haa teessu jedhee maqaa hojjettuutti moggaase na biraan deemin jedhee mana kan kooti barshee. Mucaa keeti miti. Kakuurraa garaagarummaa qabdu naafirraa garaagarummaa hin qabdu. Mucaa keeti miti. Eeyyeenu. Dhaqi footoo wajjin ka'an. Dhaqi. Bakka hin jirutti malee hin ta'u. Kun sagantaadha ka. Footoo akkanuma miti kan kaani sagantaadha kabaja. Sagantaa kee qabaddu anaaf mucaa koo miti kaani goggilti sitti maan jira ko. Anaaf mucaa koo miti hin dhalchini anaaf diqaalaadha anaaf gammachuu kootu hin taane anaaf yeroo hunda isheen dallansuu kooti yeroo hunda waan isheen natti tolu natti mijatu sin jechaan jira. Bakka nan jirretti wajjin dhaqi footoo ka'uu dandeessa. Sagantaa godhatte. Sagantaa godhatte footoo kafa irratti sagantaan ani jiru irratti footoo na wajjin ka'uu dandeessu. Bakka indeen amma hafeemti bakka hin kaane ani garuu miira natti dhaga'amin haasa'aa malee waa'ee kana gana booda ka'ii hin jenneessa. Indoo machuudha. Kanaa booddee gara barbaadee gaafachuu dandeessan talaka. Gara barbaadeetti dhufuu dandeessa. Yoo barbaade hin xoroxositti maan gallina. Dhaqxeeqee abbaa isheetti footoo akkaatu. Ijoollee abbaa ishee wajjin footoo akkaatu. Anatti waamamti moo? Maqaa jiraatti waamamti? Maqaa jiraatti waamamti hin siin jedhu. Itti waamamti bineensatti waamamti. Diqaalaan maanatti waamamti si jemara. Diqaalaan maanatti waamamti. Afaan hin baniin bakka amma. Afaan keessa hadhaa kan hin baniin afaan. Maa inni footoo si wajjin ka'uu diddeetti ture? Sifaan hin jenne ijoollee. Daran ta'e dhaabattee akkaatu dhimma ishee qabamu. Ijoollee maal qabdi? Ijoolleen jiraatti waamu. Kakuu jira naafi jira jedhama. Afaan kee qabu natti bocine. Lafaftu. Na lafafta ganda deemte. Maal atuun aan toltu akkamitti naa tolti isheen sirraa argite tokko faasii ganna qabdi. Guyyaatti 3 nyaatti 4 nyaatti. Biddeen itti xiqqaateeti immoo footoo itti hayi. Footoo jetti biddeen itti xiqqaate inni nyaatte jiraattu ishee xiqqaate. Salbaajii uffattee beektu asitti miti salbaajiin itti wayyaa itti qayyare. Waan meeqaniin godhe. Mirga ko waan private waan ta'e immoo waan akka suuraa waan namni maal naan jedhe diqaalaa wajjin footoo yeroon ka'u. Diqaalaa wajjin footoo yeroon ka'u namni maal naan jedhe. Kuni waan tokko sammuun ishee waa tokko waa'ee yaaduu yuun si wali. Akkam ishee godha. Waan akkasii argeen beekon. Bara jireenya kootti.